hunda ol dolar biyya kana kafitu jima. Jimaan qabeenya keenya hanga namni qabu jirutti ni gurguran na waan fedhan haa bidanii. Ya. Jimaan haraamii miti. Amerikaan irra ashiishaa'u halaal gooteeti nagadatu jirti jechuudha. Kanaaf ni dhumnaanu qamadiin hin jirtu albuunni hin jirtu jimaan jiraami. Jimaa kana bal'ifnee dhaabbanneeti gurgurra shaayinallee qabuu barsiifne. Har'a mootummaan Itoophiyaa ittiin qaanfachuu fi as garagaltee jimaan halaali haraami jinni keessa seenurra Ameerikaa silaa gorsitee juusaa fi kabiratti akka gurguramu godhuu qabdi. Kana hoggaan jiru qeerroo taa'atii cafaqadhaa jechuun hiyyaa miti.